Yeroo ammaa kana addunyaan kan barbaaduu fi hojiin banaa ta'e addunyaa kanarra jiru tokko web developmentidha. Web developmentii maal hojii barannee akkamitti gabaa addunyaa kana keessa gallee hojiiwwan garaagaraa ittiin hojjechuu dandeenya akkasuma immoo biyya keenyattis biyyoota addunyaa kanarra jiran hundarrattuu akkamitti hojjechuu dandeenya kan jedhuu fi wantoota baay'ee isaa bal'inaan waliin laalla. Warroonni YouTube channelii keenya kanaaf haaraa taatanii fi akkasuma barumsa web developmentii fundamentaalii barachuu barbaaddan guutuu isaa argachuu barbaaddan subscribe gochuun dagatinaa. Ani Dajaneen jedhama. Hanga dhumaatti waliin turraa na duukaa bu'aa. Web programmingii keessatti wanti jalqaba irratti nuyi beekuu qabnu tokko maalinni fundamentaalii isaati. Fundamental web programmingii keessaa wanti jalqabaa structureota systemicha keenya wantoota hojjennu roadmap keenya keessatti wanti hojjennu jalqaba irratti what is HTML. Jalqaba HTML maalidha? Akkasuma immoo HTML keessatti wanti ilaallu elementoota HTML basic warra ta'an hunda isaanii guutuu akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu bal'inaan ilaallaa jechuudha. Itti aansinee HTML erga ilaallee fuulli isaa CSS front end warra ta'an cascading style sheet akkamitti akka hojjechuu dandeenyu maaliif akka nu fayyadu yeroo kam akka itti fayyadamu bal'inaan ni ilaallaa jechuudha. Akkasuma immoo JavaScript keessatti more introduction JavaScript akkasuma wantoota JavaScript keessatti hojjechuu qabnu bal'inaan ni ilaalla. Kanaaf koorsii keenya hanga dhumaatti yoo hordoftan full front end development ta'uu dandeessu jechuudha sa'aatii marsaa jalqabaa kanarratti. Sana booda immoo back end development tutorialii dhaanutti walitti dhufa. Kanaaf jalqaba irratti maal goonaa? Waa'ee HTML dubbachuun dura loojikiin nuti beekuu qabnu maalinni HTML jechuun maal jechuudha kan jedhu haalaan akkuma internet irratti bakka barbaadanii yoo barbaadanii theory isaa dubbisuu dandeessu. HTML jechuun hypertext markup language jechuudha. HTML is not programming language. HTML programming language miti, it is markup language. It is marking. Mark godha malee waa'ee isaa waan nuti language ittiin barreessinu hin jiru jechuudha. HTML is a building block of any system. Sistema kamiifuu bu'uurri isaa HTML dha. Building block isaati. Wanti sistemni kamuu HTML kan of keessaa hin qabne hin jiru jechuudha. Web based ta'e taanaan HTML of keessaa qaba. Kanaaf warroonni HTML fuulli isaa beekuu barbaaddan hanga dhuma na duukaa tura ammas irra deebi'ansin jedhaa jechuudha. Kanaaf HTML hojjechuuf jalqaba duraa wantoonni nu barbaachisu requirementiin HTML nu barbaachisu inni jalqabaa maalinni kompiitara. Kompiitara yookaan wantoota irratti hojjennu tokko nu barbaachisa. Sanaa booda maal goona step ittaanu waliin itti fufnaa na duukaa turaa. Jalqaba duraa gara browserii keenya kun desktop keenyaa dhufnaa. Kanaa booda right click goone new folder jenneen. Foldera haaraa tokko create goona. Foldera kanaan maal jennaani HTML laa jennu waan barbaanne jechuu ni dandeenya. Amma HTML jedheen kennaa maqaa folderichaa. Kanaa booda erga isa kenninee booda gara keessaa seenna HTML kan. Folderri kun foldera duwwaadha. Kanaa booda koodii diitarii tokko nu barbaachisa. Koodii diitariin kun maalinni kan HTML edit ittiin goonuu jechuudha. HTML yeroo edit ittiin goonu maal eessaa download goona kan jedhuu fi Google irraa download goona. Google jennee download HTML edit gochuuf baay'ee filatamaa kan ta'e Visual Studio Code Sublime kan hedduutu jiru. Kan nuti barbaannu amma Sublime download godhu. Sublime yookaan Visual Studio yoo qabaatan Visual Studio Codeedhaan itti fufuu dandeessu VS Code jechuudha. Download VS Code kan jedhu download goona. Sanaan booda download kan jedhu itti buunee download goosifnee itti fayyadamna. Sanaa booda window kan jedhu kanatti buuna. Nextidhaan install goonaa jechuudha. Sanaa booda erga isa kannee booda install goonee booda Visual Studio kan jedhu nuu dhufaa dhufnee isa kan open goonaa jechuudha. Don't save jennaani. Kanaa booda maaliin godhaa faayila keenya kan screen isaa kana nan diqqeeffadha. Kanaa booda file kan jettu kana bira dhufnaa open goona foldera sana.
open folder jenneeni foldera keenya kana HTML kan jedhu kan opening godhaa jechuudha. Yookaan immoo yoo isas gochuu baanne maal goonaa isa kan minimize goonaa isaan as jiru kan erga minimize goonee booda drag drop goonaa jechuudha. Isa kana finnee foldera kan desktop irraa finnee asitti drag goonee asitti kan lakkeeffna more waluma fakkaatu garaagarummaan qabaatanii jechuudha adeemsa ammaa kanaan. Okay jennaani nu fidaa jechuudha. Visual Studio Code'dhaan VS Code'dhaan koodii keenya banannee jirra jechuudha. Kun foldera HTML jedhu bananne. Erga foldera HTML jedhu bannee booda wanti nuti hojjennu maalinni ishee kana bira dhufna. HTML kan jettu bakkee karsariin jirtu kan right click new file. Kana booda index.html jennaan. Index.html faayilli kamuu kan ittiin beekamu extensionii isaatiin. Amma isa kana index.html jenna. Index.php yoo jenna. Index.js yoo jenna javascript ta'uusaa. Index.php yoo jenna PHP ta'uusaa nutti argisiisaa jechuudha. Amma kanaaf koodiin nuti hojjennu index.html dha waan ta'eef HTML nu kaa'aa jechuudha. Isa san save erga goonee booda anchor taagii kaa'u. Kana booda taagii keenya mallattoo irra xiqqaa kana goonee enter jennaanii doc type qaba. More HTML walumaa galatti structurein HTML kan inni qabu kanneen armaan gadii kana fakkaatu. Tokko HTML heading qaba. Heading taagii body qaba. Footer qaba. Kanaaf isa san design goone HTML structure warra jedhaman. HTML structure kana qaba. Jalqaba dura HTML ni ka'a. HTML ni cufama. Sana booda head tag ni ka'a. Head ni cufama. Ittaansine immoo as keessatti body tag ni ka'a. Body'n akkuma ka'een immoo body'n ni cufama. Sana booda isa gara gadii kana dhufne immoo footer isa kana of keessaa qabaa jechuudha. More HTML structure warri jedhaman syntax kan qabu jechuudha. HTML head body footer warra jedhaman jechuudha. Kun HTML structure jedhamanii beekamu. Structure isaa jechuudha. Kanaaf headii keessatti maaltu hojjetama kan jedhu haalaan. More HTML structure isaa erga laallee booda wanti beekuu qabnu basic HTML maal fakkaata jedhu haalaan. Basic HTML jechuun waan HTML dhaaf nu barbaachisan jechuudha. HTML jechi jettu maqaan ishee maal jechuudha? Hypertext markup language jechuudha. Hypertext markup language yeroo fayyadamnudha jechuudha. Kana booda headii kana keessatti maal fayyadamna yoo jenne page title kan jedhamu jira. Page title kennuuf yoo barbaannu headii keessatti fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf maal jennee kenninaa fi title jennee kenninaa title. Sana booda title keenya ni cufna. Title keenya my HTML jennuuni HTML tutorial jennaan. Sana booda kuni maalinni heading yookaan title keenya jechuudha. Title website keenya. Erga kana barreessinee booda immoo akkamitti rangoona HTML akkamitti rangoona kan jedhu haalaan. HTML rangochuu fi jalqaba duraa wanti goonu karaa foldera keenya isa kana bira dhufu iddoo inni jiru. Siin dhaquu dandeenya. Right click jennee open paazii isaa open akka godhu gochuu dandeenya. Inni biraa immoo gara faayila keenya iddoo ammaa san bira deemnee faayila kana bira dhufnee desktop bira dhufnee kana booda faayila keenya kana bira dhufna. Yoo default browsering keenya qabaanne default browser yookaan right click goone open with jennaan. Open with Chrome dhaan naabaniin jedhaanii kana booda Chrome naaban. Amma title kan nuti jenne sun isheetan. Fakkeenyaaf title test yoo jedheen iddoo karsariin jirtu kan my HTML tutorial kan jettu kan gaafa refresh godhu test itti dabalamti jechuudha. Isa kana wantoonni nuti hojjechaa deemnu asirratti peejii kanarratti hojjennaa jechuudha. Kanaaf HTML keenya erga kana ta'ee title keessatti erga kana goone booda maal goona format goona. Sana booda HTML title kan of keessaa qabaa jechuudha. Save goona. Ittaansine title kanaan booda wantoonni jiran jiru. Resourceota garaagaraa yeroo linkii gochuu barbaannu
iddoo kanatti fayyadamna. Fakkeenyaaf liinkii goonee yeroo kennuu fi barbaannu href jennee riisoorsiin bakka jiru kenninaafi jechuudha. Sanaa booda reference typein relationin HTML or CSS jennee kennuu fi dandeenya. Ammaaf garuu waa'ee HTML yaasuuf nuuf hin ta'in iddoo kanatti waan baay'ee hojjechaa hin deemnu jechuudha. Taayitilii kanuma barreessinee dhaabu. Ittaansinee wantoonni hojjennu maalinni bodii keessatti hojjenna. Bodii kana keessatti waan hojjennu baay'eedha. Walumaa galatti HTML fi siistemni kan hojjetamu bodii keessatti jechuudha. Siistemoota barbaadan banaa ilaalaa. Tiraakcharii kan of keessaa hundi isaanii bodii qabu, heedarii qabu, bodii qabu, fuutarii qabu jechuudha. Moor yoo siistemuma barbaadu Googleerra haa banu. Fakkeenyaaf kanuma barbaadu. Moor fakkeenyaaf YouTube jennee haa sarchi goonu. YouTubeuma asirra dhufeen YouTube jedhee sarchaa goonu. Gaafa sarchi goonu YouTubein fuutarii isaa, heedarii isaa maal akka fakkaatu nutti argisiisa. Inspektaa goonu. Isa kana jechuudha. Gaafa inspekti goonu moor garolii olaalliyaan heedarii bodii waa hunda ofirraa qaba. Heed yoo jennaan fuutariin heedarii keessa iskiriptoonni garaagaraa barraa'anii jiru. Riisoorsoonni garaagaraa meetaadaataan garaagaraa barraa'anii jiru. Bodii keessattis akkasuma fuutariin immoo koopiraayit kontentiiwwan jiran moor YouTubein fuutarii isaa argachuun baay'ee ulfaata. Maaliif infaanaayit iskroolii qaba waan ta'eef fuutarii isaa argachuun baay'eedha jechuudha. Infaanaayit iskrool warra ta'amaa deeman jechuudha. Kanaaf websaayitiin kamuu yoo Googilis jennee Googiliinis fuutarii fi heedarii qaba. Olaaltaan bodii qaba. Bodii kana keessa immoo maaltu jira? Gara gadii fuutariitu jira jechuudha. Isheen gara gadii jirtu tun fuutarii jedhamti. Kanaaf istiraakchariin kamuu kan nuti ilaallu kan istaandardii ta'edha jechuudha kan asirra jiru kun. Heedarii fi fuutarii gargar qoodamee kan nutti mul'atu. Sanaa booda bodii keessatti maaltu hojjetamaa qaba? Walumaa galatti tokko fakkeenyaaf heedingii warri jedhaman jiru. HTMLoota keessaa heedingii warri jedhaman. Heed jechuun maal jechuudha? Mata duree jechuudha. Mata dureewwan waggaa barreessuu barbaannu weebsaayitii yookaan siistema keenya irratti H fayyadama. H1 up to H6tu jira heedingiin kun. Kana jechuun H1in my first blog haa jennuuni. My first blog gaafa jedhuun my first title haa jedhu. Or my first title. Taayitilii koo isa jalqabaa jennee kenninaafi. Sanaa booda kun maalinni mata duree guddaa ta'a jechuudha. Mata duree guddaa ta'a. Yoo ilaalle peejii kana rifresh yoo goonu guddatee nutti mul'ata. My first title kan jedhu kun guddatee nutti mul'ata jechuudha. Sanaa booda H'n kun tokko haga ja'atitu jira. Fakkeenyaaf H6 haa jennuuni. My second title haa jennuuni. Title. Isa kanas my second title jennee gaafa laallu H'n keenya maal ta'a? Isheen baay'ee xiqqaa jechuudha. Akkuma lakkoofsi isaa guddachaa deemu saayiziin isaa xiqqachaa deema. Heedingii irratti jechuudha. Yoo guddachaa deemu isheen kun immoo xiqqaachaa deemti jechuudha saayiziin isaa. Kanaaf H1 hanga H6 teesti gochuu dandeessu. Kana immoo jidduu kanatti assaayimentii isinii kenna warroon assaayimentii H1 H2 haga H4 isin barreessitan jechuudha. H2 hanga H4 kan jiran isin teesti godhaa maal akka fakkaatu adda baasaa ilaalaa. Isa kana jechuudha. Heedingi jedhamu kunniin heedingi paart irratti jechuudha kana laala. Sanaa booda moor yoo ilaaltanam heedingi paart irratti maal akka fakkaatu nutti argisiisaa jechuudha daataan keenya. Ittaansinee kan laallu immoo maalinni fakkeenyaaf heedingii kana iddoon asitti dhiisee maal ta'a? Akkasirraa kaasee osoo hin cufuu baadhee iddoon kun eegale taanan kiloozingii isaa ni beekaa jechuudha. Laayinii san irratti sheexaantu maal godhaa? Isa kan akka H1 waan itti dubbisa. Garuu kan ittaan immoo H2 jedhee dubbisaa jechuudha. Moor hanga taagiin ka'utti akkuma jirutti itti fufaa jechuudha. Daataan jiru sun isuma san fakkaatee H1 fakkaatee itti fufaa jechuudha. Kanaaf tokko H1 hanga H2 hanga H5 kan jiran immoo jidduu kana kan jiran akka assaayimentii itti fudhaatii hojjedhaa. Moor
teesti godhaa jechuudha daataa kana. Ittaanee kan jiru maalinni HTML element jedhamu haalaaf HTML elements asumatti akka isa kana as dhufee maaliin godhaa HTML elements jennee haa fudhannu. HTML element jechuun maal jechuudha? Elementoota HTML jechuudha. Elementoonni HTML eenyudha? Waan baay'eetu jiru. HTML elementoota garaagaraatiin ibsa. Tokko HTML isaa keessaa headingiin HTML elementiidha. Kan amma laallee dabre jechuudha. Headingiin HTMLidha, elementiidha. Linkiin, teebliin, miidiyaan, imeejiin hedduudha isaan HTML element warri jedhaman. Formiin, inputiin hedduudha. Amma hanga muraasa isaa cover goona nuti. Isa baay'ee isaa seentanii akka barbaadanitti resourceewwan jiran kana kan nuti irratti dubbannu baay'ee isaa ibsatti isinii kennaa jiru. Baay'een isaa W3 School irraa kan dhufedha. Isa seentanii full HTML barachuu dandeessu jechuudha. Bal'inaan immoo asirraa tokkoon isaa akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu HTML-wwan jiran ni ilaalla. Headingii kanaa booda paragraafii warri elementi jedhaman paragraaf, span, div hedduudha isaan. Kanneen erga fayyadamne booda immoo as dhufnee fakkeenyaaf isa kana P jechuun paragraaf jechuudha. Yeroo abbreviate goonu P maaliin bakka bu'a? Paragraafiidhaan bakka bu'a. Kanaa booda amma yeroo kana barreessinu fakkeenyaaf heading yoo jennu H maaliin bakka bu'a jennee headingiidha. Heading 1 H1 jechuudha. Heading 1dha. Yoo immoo inni kun elementoonni HTML kun gosa lamatu jiru. Isaanis block level fi inline level warra jedhaman jechuudha. HTML more P jennee haa kenninu. HTML elementiin divide into two parts. Partii lama qabu. Partiin tokko maalinni asifnee P jennee haa kennuu fi partiin tokko isa kana kan itti qabachuu dandeessu. Partiin tokko maalidha? Tokko inline element jedhamu. Inni lammaffaan immoo block element jedhamu. Block level elements warra jedhaman elements jedhamu. Inline warri jedhamani laayinii tokko irratti dhufu. Fakkeenyaaf isaan sun eenyu yoo jenne span, image, anchor tag, break line hedduudha. Warroonni jiran kun inline warri ta'an input, form hedduu isaan baay'ee isaa kan nuti amma asirratti barreessaa jiru hanga muraasa tokko jechuudha. Warroota jiran kana keessaa inline warra ta'an. Blockii warri ta'an immoo tokko div, P, paragraaf taagii, headii, H1 up to H6 hanga H6 akkasuma warroonni hedduun isaanii inline warri ta'an jechuudha. Block level warri ta'an divisioniin akkasuma headingiin, paragraafiin hedduudha isaan kanneen jiran jechuudha. Isa muraasa isaa kanneen asirra isinii kaa'ee jechuudha. Muraasa tokko isin W3 seentanii bal'inaan laaluu dandeessu. Fakkeenyaaf yoo eenyu fudhannee warra inline level block level warra ta'an jechuudha. Ittaansinee kan laallu amma isaan kanneen immoo attribuutii keessaa qabu. HTML elementii fi garaagarummaa HTML element and attribute jechuun maal jechuudha? HTML element jechuu fi HTML attribute jechuun maali garaagarummaan isaanii kan jedhu haa laallu hanga tokko. HTML element jechuun HTML kan ibsan jechuudha.
HTML elementuma ofii isaaniitii of danda'an kan akka paragraafii, kan akka headingii, kan akka fuuta imeejii, foormii kunniin element jedhamu. Sanaa booda fakkeenya header yeroo imeejii fayyadamnu img jenna yeroo kaan SRS is equal to jennee resources sun bakka jedhutti isheen tun maal jedhamti? Attribute jedhamti. IMG immoo elementiidha. Isa kanaa jechuudha. IMG isheen jettu tun elementiidha. SRS kan jennu immoo attribute. Elementiin tokko attribute hedduu qabaachuu danda'a. One element has many attributes. One HTML element has many attributes. Alt jennee kenninee fi asitti yoo kennine fakkeenyaaf kun image bird.jpg haa jennu. Inni kun source isaati. Innis immoo alternative bird haa jedhuni image name dha. Bird jennee gaafa kenninu image name alternative description isaa kan kenninuufidha jechuudha. Kanaaf HTML tokko attributeota garagaraa of keessaa qabaachuu danda'a jechuudha. Tokkos lamas qabaachuu danda'a jechuudha. Akkasuma immoo HTML kanarratti elementoota HTML kanneen akkamitti immoo itti fayyadamna kan jedhu hanga muraasa tokko haala HTML kanneen keessaa fakkeenyaaf paragraafii barreessuu barbaanne maal fayyadamna? Key jennee kaanu. Kana yoo jennee kaanu jireenya nama keessatti hojiin iddoon guddaa. Jireenya namaa keessatti hojiin iddoo guddaa qaba. Maal jechuudha? Yeroo jireenya namaa keessatti hojiin iddoo guddaa qaba. Ora akka barbaadanitti waan barbaadan barreessuu dandeessu. Sanaa booda kun paragraafiidha. Itti daballee maal goona? P jedheen dacheen Oromiyaa magariisa. Gaafa jennuun dacheen Oromiyaa magariisa ta'uu ishee kan ibsaa jiru paragraafii barreessaa jechuudha. Itti daballee immoo yeroo hojjennu kan biraa maalinni isa kana erga finnee booda mata duree isaan kennaaf yoo jedhe maaliin godhaa fakkeenyaaf as dhufeen H1 jedhee or H2 jennee kennuufii dandeenya. H2 jennee odeeffannoo jennee haa kennuufi. Gaafan kana kennuuf maal ta'a? H2 wantoonni kunniin bifa kanaan barraa'u jechuudha. Fakkeenyaaf odeeffannoo kan jettu mata dureedha. Jireenya namaa keessatti hojiin iddoo guddaa qaba. Dacheen Oromiyaa magariisa. Heading waan jenne gara gadi kana yoo dhufnu immoo sheetanaa jechuudha kan dispilay ta'aa jirtu. Kanaaf wantoota baay'ee isaa bifuma salphaa ta'een wantoota asirra jiran render gochaa deemaa jechuudha. Weebsaayitiin biroozariin ofii isaatii faayila HTML jettu yoo argatu render gochaa deemaa jechuudha. Ixaansinee kan laallu amma waa'ee paragraafii akkasuma immoo imeejii yoo dispilay gochuu barbaanne akkamitti dispilay goona yoo jennu imeejii jennaani sanaan booda SRS jenna. Iddoo lokeeshinii imeejiin keenya jiru fakkeenyaaf imeejii tokko Google irraa sarchaa goonu Google bira dhufeen Googlein jedhaani image or bird image jedhamu bird image jennee sarchaa goonu imeejii tan save file save baasaa jedhuni. Kanaa booda HTML keessatti fidee qubi lakkoofsa maqaa bird jedhee haa kennuufi bird.jpeg save godhu. Kanaa booda as dhufnee maal goona? Iddoo kanatti bird.jpeg. Ixaansinee attribuutiin inni qabu immoo maal inni? Alt jennee bird jennee barreessinu maqaasaa. Bird jennee kenninaafi. Sanaa booda save godha. Isa kana dhufee refresh godha. More imeejii tan argadheeraa jechuudha. Fooldara jiru san keessatti save gochuu qabna. Yeroo isa kana save goonu imeejii Google irraa yeroo save goonu iddoo san geechinee save gochuu qabna jechuudha. Kun wantoota HTML keessatti beekuu qabna.
Ittaansine image kanaaf saayizii kennuufii dandeenya. HTML styling warra jedhaman. More isa kan yeroo hojjechuuf deemnu maalinni waa'ee HTML styling dubbachaa jirra. HTML style jechuun width jennee kenninaa fi 120 px. Height jennee gaafa kenninuuf immoo height isaa dheerina isaa kennaaf jirra 20 px gaafa jedhuun imaging keenya more walitti dachaate jechuudha. Isa kanas 120 kennuufi isa kana fakkaatee jechuudha imaging keenya. More styloota garaagaraa kennuufii dandeenya imeejota kanniiniif. Walumaa galatti imaging inline blockii ta'uusaa hubadhaa jechuudha. Taansinee kan laallu immoo maalinni isa kanarratti HTML clear waan ta'e crash course isaa keessatti jechuudha wantoonni kun yaalaalaa jirru kun jechuudha. Kana booda hunda ballee laallu immoo maalinni HTML styling hanga tokko haalaan. Fakkeenyaaf mata duree haa kennuu fi H2 jedhee HTML styling jennee HTML yeroo style goona akkamitti style goona fakkeenyaaf P jedhee haa kennuu fi P jennee as keessatti this is HTML styling jedhuni amma gaafa refresh goonu more isaa gad HTML styling kan jettu jirti. Amma kan nuti barbaannu asitti dhufee P jedheen I am black haa jedhuni. I am black. Copy V I am red. Sana booda V goone I am orange. Jennee haa kenninuufi. Amma gaafan refresh godhu nuti maqaa kalarii yoo kenninaaf amma I am black. I akkas gochuu dandeenya more jechuma guutuu barreessinu abbreviating goonu I am isa sanaa booda maal goona fakkeenyaaf amma style gochuuf deemaa jira. Ishee kana bira dhufee style kan jettuun fayyadama. Sanaan booda coloring jedha black. Black kan jedhuuf black jedha. Sanaa booda gaafa refresh goonu I am black kan jettu kenneefii jira jechuudha. Sanaa booda immoo isa kana bira dhufnee style color jenniini text colorii keenyaaf color red. Red waan jedheef jechuudha. Red ta'ee jira jechuudha. Ittaansine more color style jennee kenninaa fi color orange. Orange warra jedheef orange kenninee jechuudha. Isa kanaa jechuudha. Black kan jedhuuf blackii. Fakkeenyaaf green haa jedhu blackii kan sababni blackiin hin mul'anneef coloriin kuuwwan default coloriin blackiidha waan ta'eef green haa jedhuni sanaan booda ishuma tan finnee green goonaa jechuudha. Gaafa finnee peejii kana refresh goonu green ta'eera jechuudha. Green, red, orange jennee kennaafii jirraa jechuudha. Koodii keenya bifuma kanaan arrange goosisaa deemnaa jechuudha. More kan itti aanee jiru erga stylingii hamma muraasa isaa laallee more bifuma kanaan immoo inni biraa akkas ilaaltan akka assignmentiitti fakkeenyaaf I am green jedhe. Ishee tana qofa green kan jettu tana qofa akkamitti green gochuu dandeenya. I am red kan jette jecha reedii osoo hin taane ishuma red jettu tana qofaa isheetti qoonne akkamitti red gochuu dandeenya kan jedhu akka assignmentiitti fudhaa. More isa kan fakkeenyaaf tokko isinitti argisiisu. Amma fakkeenyaaf I am green kan jettu qofaa isheetti green osoo gochuu barbaade maaliin godhaa isa kan kataan godhaa akkuma jirutti kat goonee koppii goona yookaan kat goona as bira dhufnee span kan jedhu kenninaafi. Span attribuutii kana jechuudha. Span sanaa booda green kan jedhu finnee kenninee ishee kanarraan kaasa sanaan booda ishee kana bira dhufeen style kan jettu immoo nan kennaafi color
Kanaafuu seevaa goonuti. Isa kan seef goonee gaafas deebinee ilaallu isheen green jettu tun I am green kan jettu green qofatu green nu ta'a jechuudha. Moor hundarratti nuufi hin hojjetu jechuudha. Inni biraa akkaataa kootii itti barreessinu fakkeenyaaf style is equal to jennee akkasitti yoo barreessine hiirariidha argitanii maal gochuu qabna single kootii yookaan double kootii keessa galchuu qabna. Dirqama isa kana. As yoo goonee barreessine rakkoon qabaatu. Yoo single kootii ta'e hiirariinuu. Garuu iddoo kana akkasitti yoo barreessine as goonee isa kana bira dhufee hiirariin keenya maali yoo jenne seevaa godhu jecha naa barreessa fedhe. Argitanii isheesa fidee balleessee green kan jettu defaultii kalariitti deebisaa jechuudha. Kanaaf foormaatii kana haalli ittiin barraasaa bifa kana fakkaatee keenyaa jechuudha. Isa immoo assaayimentii kassinii ta'u I am red kan jettu reedii qofti ishii reedii akka taatu. I am orange kan jettu oreenjii qofti akka oreenjii ta'u gochuun akka asaayimentiitti fudhaatii shaakalaa. I am red kan jettu guutuu osoo hin taane reediin qofti ishee akkamitti ibsuu dandeessu kan jedhu akka asaayimentiitti fudhaa. Eshi itti aansinee kan laallu immoo HTML foormaatingii ilaalla. HTML akkamitti foormaat gochuu dandeenya kan jedhu jechuudha. HTML foormaatingii jechuun maal jechuudha? HTML keenya dhaawwan garaagaraatiin foormaat gochuu dandeenya. Tokko HTML'n yeroo barreessinu akka jala bu'ee barraa'u, akka inni immoo ol guddatee barraa'u, akka inni gubbaarratti barraa'u, akka seentariitti barraa'u waan baay'ee HTML foormaatingiidhaan barreessinaa jechuudha. Kanaaf akka asitti dhufeen akka headingiitti maalin jedhaan mata dureen keenya amma ittiin hojjechuu deemnu barachuu deemnu HTML maal jenne foormaati. Jedheen kennaa fi HTML foormaatingii kanarratti wanti ilaallu jalqaba duraa HTML foormaatiin gosoota garaagaraatu jira. Tokko font foormaatingiitu jira. Font formatting, size formatting, position formatting, color wantoota garaagaraatiin barreessuu dandeenya. Positioniin down up goonee wantoota garaagaraa ilaaluu dandeenya. Kanaaf isaan kanneen keessaa form formattingii akkasuma position formattingii saayizoota jiran style formatting illee style formatting illee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaafudha more itti aansinee kan laallu asitti bireekaa godhuuti. Fakkeenya foormulaan bishaanii akka H2O dha. Miti foormulaan bishaanii kan beeknu H2O jechuudha. Foormulaa bishaanii jechuudha. Akkamitti barreessina? H2O bifa kanaan hin barraa'u. Gaafa iskiriinii irratti kan argaa jirtan imeejiin simbooliin bishaanii kan barraa'u bifa kanaanii miti. HTML yeroo foormaat goonu fakkeenyaaf bishaan simbooliin isaa kan fakkaatu akka ittiin barraa'u. Akkamitti barraa'a? H2O jennee barreessina malee bifa kanaan miti. Tuun gadi buutii jechuudha. Inni sun maal jedhama? Fakkeenyaaf as dhufee isa kana keessaa bahuuti. P kana keessaa baanee maal goona? Keessatti dhaamsu. P keenya dhaamseen P biraan kaasaa. Sanaa booda P kana keessatti maal jennaanii? Yeroo superscriptive, subscriptive warri jedhaman jiru. Sub jennaan superscriptive. Kuni maalinni script jechuudha. Script kun positionii jechuudha. Yeroo positionii isaa keenya. Amma fakkeenyaaf superscript yoon jedhee jecha kana naa barreessa. Gara gadii haalaan. Isa kana gara gadiitti superscript kan jettu barreessi. Amma nuti superscriptii kana akka headingiitti fudhanna. Sanaa booda asitti dhufee superscriptii hojjechuun maal jenna? 2 the power of 6 jennee barreessuu odoo barbaanne akkamitti barreessina? 2 the power of 6 bifa kamiin barreessina? 2 the power of 6 akkatti miti kan barraa'u yeroo HTML keessatti fayyadamu.
dursa tuu jennaa sanaan booda sub jennaan. Taagii kaafnee sub jennee 6 as keenya sanaan booda to the power of 6 bifa kanaan nuu ka'aa jechuudha. To the power of 6 jedhee bifa kanaan nuu kaasa. To the power of 6 is equal to meeqa jennee 6 jennee kaa'uu dandeenya. Isa kana jechuudha. Sanaa booda meeqa arganna 64 argannaa jechuudha. Inni biraa asumaan superscript ta'anii kan jiru subscriptidha. Beekaa godhuutii laayinii kan subscript warra jedhan superscript fi subscript. Subscript jechuun immoo maal jechuudha? Faayila keenya kana jala buusee yoo barreessu H2O jennee yeroo barreessinu akkatti barreessinu. Bifa kana osoo hin taane inni kun kanaan wal qixa osoo hin taane maalinni akkamitti barraa'uu qaba? H maal jennaani? H sub asitti sub maal jennaan immoo sanaa booda H2O jennee asitti barreessinu. Gaafa laalloon H2O bifa kana kun jechuudha. Amma kanaaf kana garaagarummaa isaa isinitti mul'ata. Inni kun isa kanaan wal qixa miti. H2O kun jala gabbu'ee jira. Kun immoo ol ba'ee jira jechuudha. Posiishinii isaa yeroo barreessuu barbaannu jechuudha. Inni biraa fakkeenya isa subscriptii kana irratti to the power of jennee akkatti barreessinaa miti 6. Achuma irratti immoo times jennee fosirii osoo jennee barreessine calculationii kana akkamitti barreessine wal qixa ta'a jedhuni yeroo barreessinu tuu jennee kaanaa sanaa booda sub jennaani superscriptii tuu achitti immoo times meeqa jennaa 3 jennaa jechuudha. To the power of 6 times 3 gaafa jennu bifa kanaan nuu ka'aa jechuudha. Asirratti yoo ilaalle maal fida? To the power of 6 is equal to the power of 6 times 3 bifa kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. HTML bifa kanaan formatting isaa kaa'uu dandeenya. Inni biraa font style jechuudha. Font formatting warri jedhaman akka H2tti jedhee font kun position formatting jedha. Font formatting warri jedhaman fonti akkamitti format gochuu dandeenya kan jedhu saalaan fakkeenyaaf magaalaa P jedhee haa ka'uuti. Magaalaa guddoon Oromiyaa jedhee ka'a. Amma kanan barbaadu waan baay'ee asirratti hojjennaa. Ishee Oromiyaa jettu tana maal gochuun barbaada? Namni akka emphasize godhuun barbaada. Kanaaf itaalikiin jedhaan. I jechuudha itaalik jechuun. Ishee kan kategoonaasii font formatting keessatti isa kana finnee I goonee itaalik goona. Gaafa nas bifoon ishee kana walaalleen kaawwan irraa adda. Isheen tun maal taatii? Oromiyaa kan jettu addatti nutti mul'atti jechuudha. Inni biraa ammoo font formatting kana keessatti styling keessatti isaan kunneen kan of keessaa qabu kan akka position itaalikii bold gochuu yoo barbaade dhufeen maaliin godhaa? Biin jedhaanii sumatti dhufnee B jennee ishee dhumaa kanarratti immoo itaalikii B tanasii kategoonii Oromiyaa kanarra dhufnee keessa goonaa itaalikii ta'ee bold ta'a jechuudha. Yoo ilaaltan Oromiyaa kan jedhu kun itaalikii ta'ee bold ta'a jechuudha. Kun formattingidha. Sanaa booda immoo ishee tan immoo Finfinneedha kan jettu tan Finfinnee qofaatti qoonnee yoo bold gochuu barbaanne strong jennee fayyadamna. Strong jechuu dandeenya ishee tan.
Kanaafuu kan goonaa dhufee peestiin godhaa strong kan jettu yoon barreesse akkuma kaanii naa kaa jechuudha. Ishee bakka kanaa kaasuuti. Kanaa booda seef gaafa goonu bifa kanaan kaa jechuudha daataa keenya. Kun font formaatiingiidha. Itti font formaatiingii kanarratti oblique kan jedhu fayyadamuu dandeenya. Akkasuma immoo emphasize kan jedhu fayyadamuu dandeenya. EM qofa jechuudha. Gaafa jedhee asitti dhufnee gaafa refresh goonu isheen tun akka nuti itti dhimmamnu nu gooti jechuudha. Jennee sanaan booda seef goonaa jechuudha. Kun font formaatiingii keessatti wanta laalludha. Inni itti jiru immoo maalinni HTML comments warra jedhamu. Commentii HTML keessatti akkamitti fayyadamu? Fakkeenyaaf daataan akka display hin taane yeroo barbaannu akkam goonaa? Fakkeenyaaf paragraaf kan jettu tun display hin ta'in. This ammas dhufeen P jedhee haa ka'uutiin as keessatti P jennee kaanii. My comment example jedhuni. Example jennee gaafa kenninu dhufnee peejii keenya refresh haa goona. Gaafa kana refresh godhu this is my comment example jedha. Gaafan kana dhufee for comment gochuuf deemu maal goona? Control maalitti buuna? Mallattoo kana. Control plus mallattoo forward slash kan jedhu. Yoo akkas goonee kennuufii dandeenya. Fakkeenyaaf commentiin gosa lamatu jira. Isaa dhufuuti. H nu jennee haa kenninuufi HTML comments haa jedhuni. HTML commentsiin kun gosa lama qaba. Tokko multiple single line commentii la multiple line comment warri jedhamu jiru jechuudha. Single line commentii fi multiple line commentiidha. Single line commentiin eessaa ka'a? Akkas goonee mallattoo kana kenninu. Ishee kana jechuudha. Kun single line commentiidha. Sanaa booda itti waan barreessinu display ta'u jechuudha. This is my single line commentaa jennuuni single line commentiidhaaf seef goona. Inni immoo multiple line commentii ta'uu maalinni isuma kana fakkaatee maal ta'a? Daataan keenya dursa mallattoo forward slaashii kana fayyadamnee staarii goonee mallattoo kanneen multiple line commentii fayyadamna. Fakkeenyaaf as akkas goonee gaafa akkas goonamu multiple line comment nu godhaa jechuudha. Kanaaf isheen tun single line commentiidha. Yoon asii kaasee immoo isuma kan ishee tan akka godheen as fidee kaa'ee multiple line comment naaf godhee jira jechuudha. Bifa kanaan kaa'uu dandeenya komentoota keenyaa jechuudha. Singilii fi multiple line commentii bifa kanaan keenyaa jechuudha daataa keenya. Kun wantoota beekuu qabnudha. Commentii irratti baay'inaan daataan commentii ta'ee display hin ta'u developeriif or source code qofa keessatti visible ta'a malee nutti hin mul'atu jechuudha. Browseriin rendering godhu commentii keenya. Inni itti aanee jiru linkidha. HTML links HTML attribuutii jiran keessa elementii jiran keessaa inni tokko maalinni fi inni yeroo hunda siisteemoota kamerraa hin dhabamne links HTML link jedhama. Linkiin maalin bakka maaliif nu fayyada? Websaayitii keenya gara link wantoota garaagaraa walitti hidhata riisoorsiiwwan websaayitii biraa iddoowwan garaagaraa deemuudhaaf kan itti fayyadamnudha jechuudha. Linkiin kun maalin bakka bu'aa? Ankartaa maqaan isaa ankar jedhama. Denoted by or represented by A jechuudha. A dha represented. Kanaaf A dha qubee A taanaan represented by letter
Eedhaan riipparazantii ta'a jechuudha. Haala halluu isa kana maal akkamitti fakkaata kan jedhu haalaaf. Diifooltii paaraagiraafii kennaa fi sanaa booda asitti dhufnee fakkeenyaaf as dhufnee T jedhee haa kennuu fi sanaa booda asitti dhufnee isa kana kenninee fi seef goonu amma gara gadiitti dhufeen href jennee google.com jenna. Gara googiliitti deemaa jechuudha liinkiin keenya. Sanaa booda google jedheen kennaafi. Amma gaafa dhufee asii peejii keenya kana rifresh goonu maal ta'a gara gadiitti gada iskroolin godha. Ishee tana ilaaltan link anchor represent by letter A jennee sanaan booda gaafa ishee kana kilik godhu gara google.com akka deemu taasisaa jechuudha. More akkas goones google jennee fiduu dandeenya. Isa kan koppii godha. Isa asii kan erga koppii goonee booda finnee maal goona koodii keenya keessatti paste goona ishee kana. HTTPS tan paste goona sanaan booda koodii keenya gaafa refresh goonu direct googiliitti nu galchaa jechuudha. Gaafa asitti bu'u googilii nuuf banaa jechuudha. Amma nuti kan barbaannu more websaayitii keenya kana yoo nan googilii kilik godhu asumarratti linkii kanatti banaa jira. Taabii haaraa akka banu yoo barbaanne maal goonaa HTML attribuutii tokko kan href fayyadamu jira. Eenyu fayyadamtu jirti. Isheen tuni maal jedhamti? Attribuutii jedhamti. Inni biraa immoo attribuutiin inni fayyadamu taargeet jedhamu jira. Taargeetiin kun blank yoo jenneen new taabii nuuf banaa jechuudha. Fakkeenyaaf isa kan refresh haa goonu. Kana refresh gaafa godhu ishee googilii tana yeroo tokko kilik gaafa godhu new tab kan jedhu ofirratti hin banu jechuudha. Yommuu as dhufnee self jennee underscore self jenneen ofumaa isaatii ofirratti deebisee banaa jechuudha. Gaafa itti bu'u shumatan googilii ofirratti deebisee bana. Diifooltiin maalidha? Selfiidha jechuudha. Saka qabachuu qabna akkaataa ittiin barraa'u sintaaksii isaa kanneen jechuudha. Erga qabannee more daataawwan keenya style gochuu dandeenya HTML kana more itti aanna isaas itti aanuu deemni ilaalla. Isa kana fakkaatan kan liinkii jechuudha. More fakkeenyaaf liinkii biraa immoo href jennee gaafa kaanu akkasitti barreessinaan amma href hoo jennee irariidha. Tekstii waan nu kaasa. Mallattoo kana barreessines yoo ispeesis goone ammallee irariidha. Ispeesii gochuun qabna as keessatti barreessine namoota href jennaanii YouTube ammasitti dhufnee https jennee kanaa booda www.youtube.com jennee gaafa keenyu isa kan direct maal jennaan YouTube jedhee haa kennuuf. YouTube'umatti kana geessu godhaa jechuudha. Amma refresh haa godhu. Isa kana amma inline ta'uusaa maaliin arginaa? Isheentu walitti aantee barreessite. Gaafatti bu'u direct YouTube bira nu geessaa jechuudha. Kun loojikii liinkii kan itti fayyadamnuuf websaayitoota meenuu irratti yeroo baay'ee kan itti fayyadamnu jechuudha. Websaayitoota keenya haala ittiin liinkii goonuu jechuudha. Namni bakka barbaadu akka dhaqu kastamariin keenya iddoo barbaadu akka barbaadutti akka fayyadamu websaayitii keenyaaf meenuu irratti kan itti fayyadamu liinkiidha jechuudha. Kattaanii kana fayyadamna. Ixaanee kan jiru kan laallu immoo maalinni liinkiin bifuma kanaan irra deddeebitanii shaakaluu dandeessu isa liinkii jennee keenya kana. Inni ixaanee jiru imeejii laalleerra. Ixaanee kan jiru immoo teebiliidha. Teebil jechuun maal jechuudha kan jedhu haalaan HTML more H2 jedhee haa kennuu fi H2 jennee gaafa enter jennu H3 jennee gaafa enter jennee koodii diitariin keenya nu guuta. Kanaa booda maalinni HTML teebilaa jennu. Maaliif nu fayyada HTML teebiliin kun jennee gaafa hubannu HTML teebil jechuun kolomanii fi roo fayyadamee daataa keenya parsantiin gochuuf nu fayyada jechuudha. Kolomanii fi roo fayyadamee. Kanaa booda kolomanii fi roo keenya akkamitti fayyadamna kan jedhu teebiliin akkuma HTML structure of danda'e qaba. Kanaaf teebil jennee kaana dura teebil jennee akkasitti teebil jennee kaana. Erga teebil jennee booda teebiliin maal qaba? Heedarii.
mata duree qabaa jechuudha. Table head jedhama. Sanaa booda T headii keessa immoo TR'tu jira. Table row jechuudha. Table row keessa immoo table headeriitu jira. TH jennaan heading isaa. Sanaa booda number haa jennuuni. Tartiiba lakkoofsaa TL. Ittaansinee table header jennee kan biraa item number haa jennuuni. Or product name haa jennu. Product name yaa jedhuuni. Product name. Ittaansinee TH jennee product name ittaanee immoo product price haa jennu. Price jennee sanaa booda immoo ishee dhumaa kana asitti dhufeen H jennee quantity haa jedhuuni. Quantity. Sanaa booda TH jennee ishee dhumaa irratti quantity taanee kan jiru maalidha? Action jennee haa kenninuuf. Edit gochuu, delete gochuu. Sanaa booda gara gadiitti dabarree immoo T headii gadi baanee T body kan jedhu qaba. T body'n kun immoo maal qaba? TR qaba, table row qaba. Table row keessa immoo table dataatu jira. Tartiiba lakkoofsa irratti jennaani. Kanaa booda asitti dhufnee TD jennaani. TD keessa immoo maaltu jira? Product name fakkeenyaaf mango juice haa jedhuuni. Mango juice. Save goona. Ittaansine product name TD jennee mango juice'n kun price'n isaa 50 ETB jechuun Itoophiyaa birrii jechuudha. Kanan jechaa jiru save goona. TD ittaanee kan jiru immoo quantity meeqatu jira? 20tu jira. Sanaa booda action'n isaa TD jennee maal goona? Edit or delete haa jedhuuni. Save haa goona. Amma maal goone structure isaa yeruma tokko waan jiru qabachuu qabna jedhee waan yaadeef structure'n table bifa kanaan qindeessinaa jechuudha. Jalqabarraa table qaba, table headii qaba, table row qaba, table data qaba. Table body'n immoo table footer'n illee daballee kaa'uu dandeenya jechuudha. Baay'inaan wantoota kana beekuun haala ittiin table'n taa'u kan beekuu qabna. Akkasuma immoo table'idhaaf title yoo kennuu barbaanne citation and quotation kan jedhaman jiru or article jennee kennuufii dandeenya jechuudha. Isaan kanneen mee renderaa goonu browserii irratti. Kana bira dhufeen browserii keenya bira dhufeen refresh godhaa. Maal akka fakkaatu yoo ilaaltana TL product name price quantity action jedhee kenneefii jira. Kanaa booda nuti wanni goonu maalinnam ishee tanaaf istaayilaa goonu attribuutii tokkottaa daballu border jennee waan haa jedhuni. Amma borderii keenyaaf tokko kenneefii waan kennuufi borderii keenya kenneefii jira jechuudha. Bifa barbaannuun productii keenya teebilii ijaaree fi nuu kaa'ee jira jechuudha daataan jiru. Immoo teebilii irratti waan baay'ee dubbachaa deemuu dandeenya. Teebilii irratti waan baay'ee jechuu dandeenya. Immoo itti dabalu iseetan. Table roota copy godhannaa asitti dhufee pasting godha daataa lammaffaa jechuudha. 2 mango juice kan jettu ta'an apple juice haa jedhuni. Isheen birrii 250 price'n jiru quantity jiru 400 jira. Edit or delete jennee kaa'uu dandeenya. Yoo ilaallee bifa kanaan nuu kaa'a. Sanaa booda ishee edit jettu tana immoo maal goona? Amma anchor taagii kennina. href jedheen asitti edit.html haa jedhuni. Kanaa booda edit haa jedhuun ishee tana. Gaafa save goonu isheen tun mallattoo addaa argatteerti. Yoo ilaaltan edit kan jettu tun waan liinkii argatteerti jechuudha. Bifuma kanaan isaan hafanis guunnaa jechuudha warroota hafan. Yoon amma isa gara olii kanattis dabalee copy'n godhaa. Ishee tana bira fideen pasting godhaa. Sanaa booda liinkii kanaa dhaamsinaa. Ishee tana immoo asii gad godheen iddoo kana fideen pasting godhaa. Bifuma kanaan haala barbaannuun
bifuma kanaan haala barbaannuun arrange goosisaa HTML keenya teebiliin kun gaafa daatabeezii ta'u daayinaamikii ta'a. Ammaaf garuu staatikii barreessaa jirraa jechuudha. Baay'ee bareeda. Ittaansinee kan laallu teebilii kana keessatti teebiliin karaa lama karaawwan gurguddaa garaagaraatiin maneej gochuu dandeenya. Teebil roospaanii fi goolispaan warri jedhaman jiru. Roospaan jechuun roorraa yeroo ati goonuu jechuudha. Fakkeenyaaf akka mata duree lammaffaatti haa laallu. H2 jedheen HTML attribuutota kolomanii jechuudha itti bide. More table attributes warra jedhaman fakkeenyaaf tokko code span comma row span haa jennuuni code spanii fi row spanii fayyadamnaa jechuudha. Kanaaf ishee gara olii kan akkuma jirutti koppiin godha. Isa teebilii hangasii godhu harkanaa barreessinu. Teebil jennee kaana jalqaba duraa teebil hin cufna. Teebilii kana keessa T head sanaa booda T R jennaanii teebil daataa ittaansinee TH kana keessa nambaraa jedhuuni koppii V godheen tanaan booda fakkeenyaaf animal name haa jedhuuni animal name animal Z sound isaa jedhuuni sound isaan baasan sanaa booda or leg isaa jedhuun animal name sound haa jennuuni or leg isaa jedhuun legs jechuu dandeenya. Sanaa booda action haa jedhu. Amma maal goone isa kanaa gaditti immoo TD jennee haa kennu. TR T body jedhamu warra body keessatti jedhu TD TR keessatti immoo TD as keessatti TD erga jennee nambariin tokko ittaansinee amma animal name warri jedhaman warri animal name keessatti TD jennee fakkeenyaaf lion haa jedhuuni. Asitti dhufne lion TD jennee lioniin luka meeqa qabaa? 4 jennaanii. Sana booda isheettaantu immoo action kan jettu irratti TD edit jennee kenninaa fi or edit kan or delete jechuu dandeenya. Gaafa peejii keenya bannee refresh goonu isa kana number animal maal kan jedhu more teebilii keenya kanaaf orderii kenninaa fi dhufnee naa booda asitti dhufeen teebil border jennaan attribuutii tokko kenninaa fi fakkeenyaaf tokko hoon jedhin teebil borderiin isaa staayiliin isaa tokko bifa kanaan nu gahaa jechuudha. Amma nuti kan barbaannu maalinni fakkeenyaaf tokkuma ta'ee warroota animal neemii kana jalaa fakkeenyaaf doonkii itti dabalu asitti dhufeen isa kan akkas goone koppiyaa goonu lama asitti dhufnee doonkii hoon jedhin amma lukaa meeqa qabdi harreeni lukaa 4 qabdi doonkii. Gaafa dhufnee peejii kana refresh goon doonkii kan jettu afur. Amma kana nan barbaadu maalinni isheen afuriin tun si'uma tokko akka barreessitu barbaada. Doonkii si'a luka boqqolloo wal fakkaataa qabu waan ta'eef isheen afur jennee barreessinu tun inni aanee jiru fakkeenyaaf immoo kan biraa haa dabaluuti. Asitti dhufnee heenaa jenna. Heen orostrii jechuu dandeenya. Isa kana bira dhufnee heen gaafan jedhuun lukkuun luka meeqa qabdi? 2. Amma gaafan akkas godhu maal jedhaa? Isaan lamaan kun irra deddeebi'u akka hin qabaanneef maal goonaa? Fakkeenyaaf as dhufa. Isa kana biraa ishee maal jennee keenya fakkeenyaaf iddoo lion jettu kana bira dhufnee iddoo leg jennee keenya san jira. Ishee kana jechuudha. Isheen tun meeqaffaa irratti jirti? 1 2 3. Ishee lammaffaarra jirtu leeggisii meeqa qabaa? Isheen 4 jennee keenya tun maal jennaanii? Koolispan 2 jennaan. Gaafa koolispan 2 jennuun maal ta'a? Isaan kan
sorry, roo ispaaniidha. Roo ispaantuu gaafa jennuun isa sana bifa kanaan duukaa fakkeenyaaf haa ilaallu isheen tun maal taate afur taateerti. Sanaa booda isaan asii gadiitti barreessine kan doonkii kan nan kaasaa jechuudha. Isa kana asiin kaasaa sanaa booda doonkiinis maal taati afur taateerti. Ishee kana yeroo tokko akkanaaf hubattanii barbaada. Asitti maaliin godhee jalqaba duraa isheen tuni lama kaasti roo lama walitti qabata. Roo lama walitti qabata jechuun isheen doonkiin tun amma fakkeenyaaf kan biraa haa dabalu. Hoorsaa jedhuun fideen fakkeenyaaf sadi jennee ishee kanaan sadi jennee asitti horse gaafan jedhuun farda jechuu kooti. Horsiin maal qaba? Miila afur qaba. Miila afur qaba jechuuf ishee tana asitti daballee hanga afurii deemi jechaanii jirraa jechuudha. Gaafa refresh godhamu fardis miila afur qaba jechuudha. Fakkeenyaaf heenii miila meeqa qabdi? Lama. Kun amma asitti dhufnee sadi kennaafi jechuudha. Gaafan sadi godhu lukkuun miila afur qabdi jechaadha. Amma maal goone miila roon kunniin asumatti hanga asii qabatee jira jechuudha. Isa kana yeroo tokko as zoom godhee isinitti argisiisu. Fakkeenyaaf isheen kun roo ispaanii fi kool ispaanii jechuudha. Roo ispaanii fayyadamne isa ammaa kana. Roo kan gadi fudhannee jechuudha kolomaniif roo. Inni biraa kool ispaanii immoo akkamitti akka fayyadamnu haalaan asumaan dhufnee fakkeenyaaf kan biraa haa fayyadamnu. Teebilii biraa isuma kana kan fakkaatu koppii haa godhutti teebilii kana irra deebinee barreessuurraa koppiin godhaa. Daataa keessa jiru kiliir goonaa isa TD jedhu kana yeroo tokko isa hanga asii jiru finnee galchinaa. Sanaa booda as keessatti amma fakkeenyaaf teebilii kana isa kanaan heedar yaa kennuu fi H2 jennee as keessatti jechuudha. Kool ispaanii haa laalu. Kool ispaan kan jedhu haa kennuu fi peejii kana refresh gaafa goon kool ispaan kan jedhu laalla asirratti. Kool ispaan jechuun kolomanii ispaan goonaa jechuudha. Fakkeenyaaf isa kan asii haa kaasuti. Seevaa goonu laayoon afur qabaa jechuudha miila. Laayooniin miila meeqa qabaa? Afur jedhee nutti argisiisaa jira. Amma nuti kan barbaannu inni laayoon jedhu kun miila afur qaba jennee erga keenye isheen asumatti tokko kan jettu kan bineensota miila afur qaban hin biraa liisti goonaa asitti. Fakkeenyaaf TD tokko haa dabaluuti. As dhufeen oksaa jedhuuni. Oksii miila afur qaba. Qotiyyoon miila afur qaba. Lama jedhu kanaan sanaa booda tokko haa dabaluuti. Kaa'oo jennee haa kenninu sa'a. Asitti kaa'oon miila afur qaba jennee haa keenyu. Amma kaa'o. Isa kana si haa kaasuti. Ishee soorii koppii haa godhu. Isa kana finnee oksaa jedhamu seevaa goona. Waanuma garoliisa fakkaata. Amma leenci miila afur qabaa. Saani miila afur qabaa. Qotiyyoon miila afur qaba jennee keenyeerra. Garuu amma wanti gochuu qabnu maaliin ishee kana sadi haa jedhuniti. Wanti nan barbaadu isaan fakkeenyaaf warroonni miila afur qaban kun isheen kunniin bakkuma tokkotti akka kaa'aman kool ispaan jechuudha. Kool ispaan kun amma roo ispaaniidha. Inni immoo koloman ispaaniin maal jechuudha? Isa asii achi jiru kan irraa kutaa deemnaa jechuudha daataa jiru. Kanaaf maal goona fakkeenyaaf kool ispaanaa jedhuun ishee kana bira dhufeen ishee laayoon jettu kana bira dhufeen kool ispaan. Hoon jedhina ishee fuulduraa kan kutee baasa. Leeggii kan jettu kan irraa nu kutaa jechuudha. Moor isa kan kool ispaanii akka barbaadanitti waan barbaadanitti fayyadamuu dandeessu. Anaan bifa gara garaatiin itti fayyadamuu danda'a jechuudha kool ispaanii kan. Fakkeenyaaf warroonni miila afur qaban kolomanii tokko keessa keenye isaan kanneen jechuudha. Roo ispaan yeroo tokko keessa keenye kolomaniitti kaa'uu dandeenya jechuudha. Moor daataa akka barbaadnutti agrigeet goonee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kun kool ispaanii yeroo fayyadamnu bifa kanaan keenyaa jechuudha. Asumatti dhufnee kool ispaan jennee lama jennaanii yoo lama jenneen ishee san leeggisii kan achi darbaa jechuudha.
Sanaa booda immoo daataa jiru asitti dhufnee taayitilii isaa kennuufii dandeenya jechuudha. Bifa kanaan reenjii goosisaa deemnaa jechuudha isa kana. Kun teebilii irratti yeroo teebilii keessaa atiriibuutoota teebilii yeroo laalludha jechuudha. Inni itti aanee jiru daataan wantoota jiran keessaa HTML elementoota jiran keessaa H2 haa jedhuni liistidha. Liist in HTML haa jennuuni. HTML keessatti liistiin maal fakkaata kan jedhu halaadha. Liistii jechuun tarreeffama daataa yookaan daataa keenya bifoota garaagaraatiin riiparezantii gochuuf nu fayyada. Isa kana keessatti maalidha? Liistiin gosa lamatu jira. P jedhee haa kennuu fi list has two type jedhamu. Liistiin kun taayipii lama qabu. Kana keessaa P jennee tokko unordered listii fi ordered listiidha. Unordered listii fi sanaa booda isa kana copy inni lammaffaan asitti dhufee order listidha jechuudha. Unordered listiin immoo maaliin bakka bu'a kan jedhu UL'n bakka bu'a. UL represented by UL. Letter UL dha. Order listiin immoo represented by OL. Kanaan bakka bu'aa jechuudha. Isaan kun OL yoo jennu represent. Kanaaf H2 jennee H3 jennee unordered listii haa kennuuf unordered listii gaafa kenninuuf unordered listii jennee haa kaanu. Example isa kana keessatti maal jennee kana UL jennaan. Sanaa booda LI qaba of keessaa. UL'n kun LI qaba. LI keessa maaltu jira? Fakkeenyaaf tarreeffamoota daataa keenya ibsu yoo barbaanne asitti fakkeenyaaf mata duree isaa haa kennuuti. H4 jedhuuni. As keessatti maal barreessinaa? Animal type haa jennu. Animals jennee haa keenyu. Animals warroota bineensota bosonaa jechuudha. Jennee keenya sanaan booda as keessatti lion copy goonee paste goona. Hyena copy V tiger copy V waan baay'ee barreessuu dandeenya asitti. Ittaansinee fakkeenyaaf rabbit jennee haa keenyu. Kunneen order unordered listii. Garaagarummaa isaanii immoo asumaan haa ilaallu. Inni itti aanee jiru immoo kan biraa immoo maal haa keenyu? World H3 jedhee haa kennuu fi African countries haa jedhu. Africa country list or African country list. African country jennee haa keenyu. African country jennee jalqaba duraa maal jenna? OL jennee kaana. As keessatti LI jennee fakkeenyaaf LI jennee gaafa kaanee eenyu barreessinaa? Itoophiyaan biyyoota Afrikaa keessaa tokko copy goonee paste goonu. Nigeria copy V. Kenya V. Egypt jennee haa keenyu. Amma daataa keenya gaafa akkasitti ilaallu isa kan order listii fi unordered listiin yoo order listii ta'e inni kun dootiidhaan kaapuleetiidhaan kun immoo nambariin nuu kaa'aa jechuudha. Seef goonee haadhaan daataa keenya peejii keenya refresh haa goonu. Gaafa daataa kana refresh goonu maal argannaa? Animals warra jedhaman dooti godhaa. African countries warra Itoophiyaa, Nigeria, Kenya fi Egypt warra jedhaman kun order listidha jechuudha. Tartiibaan kaa'ama. Xiqqaadhaa gara guddaatti lakkoofsan deemamu. Kun immoo dootiidhaan kaa'aa jechuudha. Garaagarummaan order listii fi unordered list warra jedhamanii bifa kanaan keenyaa jechuudha. Listiin bifa kanaan kaa'uu dandeenya. Listii keessatti immoo nested HTML warri jedhaman jiru. Nested HTML fakkeenyaaf
3 jedhee nested HTML laa jennu. HTML keessatti yeroo fayyadamnu maal jedhama? Nested HTML jenna. Fakkeenyaaf UL jennee LI asitti LI jennee LI kana keessa Google fakkeenyaaf amma A jennee kaana href https kanaa booda asitti maal jennaanii daataa kee www jennee www.google.com jennee haa kenninuuf. .com kanaa booda as keessa dhufnee Google jennee Google search haa jennuuni. Google search jennee seefaa goona. Amma HTML elementii tokko HTML biraa keessatti fayyadamna. Ishee tana immoo gara biraatti fedhu jijjiiruun barbaade span godheen kalarii kophaatti kennuufii barbaade. Amma HTML keessatti fayyadamaa jirra. Kun maal jedhama? Nested HTML jedhama. HTML tokko keessatti yeroo galchinee fayyadamnu maal jedhama? Nested HTML jedhama. Isa kana jechuudha. Fakkeenyaaf yoo kana ilaaltan maaltu jira? Jalqaba dura Etu jira. E keessa immoo jalqaba unordered list jira. Unordered list keessa immoo listitu jira. Listii keessa immoo anchor tag jira. Anchor tag keessa span jira. Kun nested jedhama jechuudha. Nested HTML element warra jedhu. Peejii kana refresh gaafa goonamu ishee tan argannaa jechuudha. Nestedidha. Garuu wanti nuti argannu isuma daataa keenya san kanuma duraa sanii wal fakkaataa jechuudha. Nested HTML bifa kanaan arrange goonee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Nested yoo jennu tokko tokko keessa galchuudha. Loojikiin isaa baay'ee salphaadha. Nested HTML warri jedhaman jechuudha. Kanumaa jechuudha. Moor biraan tokko laaluu dandeenya. Nested HTML fakkeenyaaf P jennee paragraafii keessaa haa galchinu. P jennee P'n kun qubee guddaas xiqqaas ta'uu danda'a. P kanaa booda as keessatti this fakkeenyaaf maalaa jedhu strong haa godhu. Strong this is my nested HTML laa jedhuni. HTML jennee sanaa booda image immoo yoo itti daballe sitta image srs bird.jpg haa jennuuni. Bird.jpg gaafa jennuun amma P kana keessa meeqatu jira? Gosa lamatu jira. Nestedidha jechuudha. Strong jenneeni sanaan booda image biraatii daballee galchinee jechuudha. Amma peejii kana gaafa refresh godhu isa kana fakkaataa jechuudha. Kun tokko elementii tokko kunis elementii biraatii jechuudha. Kun daataa keenya kan ittiin ibsine formatting HTML elementii fayyadamneeti. Isa kana immoo image taagii fayyadamneeti jechuudha. Elementii san fayyadamneeti. Kun kana fakkaata. Kan itti aanu immoo maalidha? Form elementii itti fayyadamuu dandeenya HTML keessatti. Form elements H3 jennee form element. Form elementiin kun maal qabaa? Fakkeenyaaf input type formiin gosoota formii garagaraatitu jira. Formiin kun attribuutota of keessaa qabaa. Akkasuma elementiiwwan formii jedhaman HTML keessatti akkamitti akka fayyadamu haala jalqaba dura formii jennee kaana. Formii kana keessa immoo maaltu jira? Formiin attribuutii formii tokko actionidha. Iddoo inni itti deemu jechuudha. Isa kana hash goonee haa dhiibnu. Itti aansinee ink typeidha. Multi-part form data imeejiiwwan garagaraa faayiloota yookaan miidiyaa kamuu samiitti gochuudhaaf isheen kun nu barbaachifti. Formii sanaa booda method kan jettu immoo jirti. Method post or get jennee kan keenyu jira. Ishee kana jechuudha. Ammaaf maal fayyadamna? Postii haa fayyadamu. Isheen kun baay'ee nu barbaachifti daataa keenya. Amma wanta asitti hojjechaa jirru kun isheen tun maalidha? Formiin tun maalidha? HTML elementiidha. Actioniin attribuutidha. Metodiin attribuutidha. Ink typein attribuutidha jechuudha. Formiiwwan asitti barraa'an hundi isaanii formiin tokko HTML taagiin tokko yookaan HTML elementiin tokko maaliin ibsamaa?
elementiiwwan attribuutota tokko yookaan tokko olii yoo tokko siin baanne immoo HTML'n keenya maal jedhama? Input HTML jedhama. Hin laalla isa. Input HTML warri jedhaman, input HTML element warri jedhaman maal qabu kan jedhu. Inni kun foormiin immoo maal of keessaa qaba? Input type of keessaa. Input type'n immoo attribuutii maal jedhamu qaba? Tekstii qaba. Tekstii jechuu dandeenya. Sanaan booda as keessatti name kan jedhu fudhata attribuutii. Name jennee keenyaa fi name itti aansinee kan biraa immoo placeholder kan jedhus qaba. Enter name jennee haa kenninuuf. Placeholder jechuun yeroo koodiin keenya osoo parsariin keenya hin tuqin kan mul'atu jechuudha. Koodii kana haa ilaallu maal akka fakkaatu. Gara browserii deemnee haa ilaallu. Gaafa refresh goonu foormii keenya bifa kanaan nutti argisiisaa jechuudha. Enter name kan jettu tun placeholderidha. Gaafa qubee tokko barreessu hin baddi. Isheen of hin dandeessu jechuudha. Kun foormiidha. Itti aansinee break line haa jedhuuniti seevaa goonu. Gaafa break line goonu daataa kee bifa kanaan nutti argisiisaa jechuudha. Amma itti aansinee kan ilaallu immoo maalinni neemii tokko haa dabalu. Input type asitti dhufnee input type is equal to text haa jedhuuni. Name is equal to email jennee placeholder kee enter email or gmail jechuu dandeenya. Enter email haa jedhuuni. Asitti maal goona? Typing keenya email kan jettu type jijjiirraa jechuudha. Asitti emailii akka ta'u heeyyamnaaf. Kanaafuu save goona. Gaafa peejii kana refresh goonu emailii ta'uusaa foormiin keenya nutti argisiisaa jechuudha. Kanaa booda daataa keenya kan break gochisiisuu fi double break kenninaa fi blookii uumuudhaaf DB fayyadamuu qabna. Ammaaf addumaan siisuudhaaf jecha isa kana fayyadamne. Emailii kanaa booda foormii isa kana immoo kan ittiin bareessinu karaawwan garaagaraa jiru. Isa san bareessuudhaaf wantoonni fayyadamnu maal jedhamu? Foormii keessatti fiildii seetii fi leejendii warri jedhaman jiru. Isaanis HTML attribuutota. HTML elementiidha jechuudha. Fakkeenyaaf asitti dhufee fiildii seetii jechuun daataa keenya bareessuu yoo barbaanne fiildii seetii kenninaafi. Jalqaba duraa fiildii seetii kan jedhu kenninaafi. Kanaa booda fiildii seetii keessa immoo maaltu jira? Leejendii jira. Leejendiin kun form HTML form element example haa jedhu. Isa kana jechuudha. Example jennee kenninaa fi sanaan booda ishee kanneen kan fiildii seetii kana akkatu godheen foormii kana gad dabarsaa. Kanaa booda peejii keenya gaafa refresh goonu bifa kana qabaataa jechuudha. Isheen tunan mallattoo kana kenneefii jira. More style gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf fiildii seetii keenya kanaaf width jennee kennuufii dandeenya. Style jennee style elementii kenninee fi style jennee widthiin isaa 20 or 200 px jechuu dandeenya. 200 px jennee gaafa kenninuuf widthii isaa kanaan nu kaa'aa jechuudha. Inni biraa immoo yoo barbaanne 300 px yoo jenneen 300 godhee sitti nu kaa'aa jechuudha. Foormii keenya bareechee nu kaa'a. Leejendii fi fiildii seetii fayyadamnee bifa kanaan arreenji goosisnaa jechuudha. Koodii keenya kun baay'ee wantoota beekuu qabnudha jechuudha asirratti. Akka Q'itti wanti ilaaltan foormii keenya loogiin batanii daballee akkamitti leejendii fi fiildii seetii fayyadamnee akkamitti akka kireet gochuu dandeenya akka hojjettanii jechuudha. Teesti gochuu qabdu, piraaktis gochuu qabdu. Kanaaf akka gaaffiitti kan isin kaa'u tokkoffaa irratti maaliin assignmentiin keessan Q'ii akkas assignmentiitti wanti ilaaltan tokkoffaa write a form that show that has two input field kun
name fi password, username password kan qabu, username and password, username fi password akkasuma immoo username and password kan qabu, itti dabalee immoo batanii tokko kan qabu, batanii submit jettu, submit batanii kan qabdu, gaafa click submit batanii kan qabdu san field setii fi field setii fi legend, field set and legend akkatti fayyadamtan jechuudha. Isa kana fayyadamtanii akka generate gootan kan isin akka assignment itti fudhattanii jechuudha. Batanii fi kanatti generate gochuu dandeenya kan jedhu kan laaltanii irraa qayyabattanii jechuudha. Akka assignment itti fudhaatii isa kan generate godhaa. More yoo isin dide immoo comment irratti na beeksisaa. Kun hojii keessa isiniif haa ta'u. Itti wanti ilaallu amma foormii keessatti wanti ilaallee batanii tokkotti dabalu. Sitti maal goona input type jennee input type wanta hojjennee yaannus isuma batan kan jedhutti daballa. More type keenya batanii goone sana booda more type keenya sanitti gochuu dandeenya. Value qaba. Samiin kun value qaba. Add kan jedhu waan barbaanne jechuu dandeenya. Amma add jedhee kennuu fi save goon amma page keenya refresh godhuuti add kan jettu baatii jechuudha. Ishee kana biratti add kan jettu nu dabaltee fidnaa jechuudha. Gaafa itti bu'u index.html asuma irratti nu deebisaa jechuudha. Daataa keenya kun HTML basic keessatti waan hubatamu qabanidha jechuudha. Input type gosoonni input type garagaraatu jira. Fakkeenyaaf input type warra jedhaman as dhufee H3 H4 jennee input form element keessa form elements sana booda or form element keessatti immoo maalidha input type types warra jedhaman. Inputiin kun gosoota garaagaraa qaba. Tokko checkboxidha. Typing type is equal to checkbox jechuu dandeenya. Checkbox itti lammaffaa radio button sadaffaa select afuraffaa tekstuma nuti submit goonu kan jechuudha. Kanneen qabu ofirraa checkboxii, radio, select fi tekstii itti filannoo jechuudha. Select optioniin kun optioniidha jechuudha. Optionii nuuf fida. Radio butaniin lama nuu kenna male or female jechuudha. Checkboxiin immoo wantoota garaagaraa ta'uu danda'a jechuudha. Isa kana practice goonu yeroo tokko. Sana booda H2 jennee asitti daataa keenya gaafa galchinu fakkeenyaaf form jennee haa kaa'nu. Form. Naa booda formii keenya keessa name maa jedhuuni more ishee kana input type text jennee haa kenninu. Name placeholder name haa jedhuuni sanaan booda break haa godhu laayinii kan si'a lama break haa goonu break line jennee asittis dabalee break line godhaa si'a lama godhaa jechuudha. Sana booda ishee kana copy godheen pasting godhaa. Input type keenya tokko checkbox itti ajajjeeru ishee tan ammoo checkbox haa godhu check or placeholderiin qabaatu inni name qofa qaba. Asitti dhufnee check mail or married kan fuudhee kan hin fuune married kan fuudhee yoo ta'e kan fuudhee kan hin fuune yoo ta'e immoo isa biraa immoo unmarried single jechuudha. Kanaa booda asitti dhufnee maal goona marital
status jedhuni save goonaa jechuudha. Sanaa booda isa kana gaafa refresh godhu irratti argisiisa. Amma gaafa jalqaba dura maaltu argisiisa? Daataa kee marital status check box jechuun qaba asitti check box. Ishee kana jechuudha malee check osoo hin taane check boxidha. Sanaa booda peejii keenya refresh goonu. Gaafa refresh goonu meerdi yoo ta'e isa kana, hammeerdi yoo ta'e immoo single kan jettu filannaa. Divorce yoo ta'e divorce akka barbaannutti filannaa jechuudha. Check boxiin bifa kanaan itti fayyadamna. Inni taanee jiru raadiyoo bataniidha. Raadiyoo jedhu sitti P jennee haa kenninuuf moo break haa goonu isarra raadiyoo batan raadiyoo warra jedhaman input type keessaa eenyu akka fakkaatan break haa goonu. Sanaa booda input atti dhufnee input type radio. Sanaa booda name isaa mailaa jedhuuni as dhufnee mail. Sanaa booda copy goona ishee kan isa kan input type kan copy goonee finnee asitti female jedhuuniti name isaa female isaa sii kanas female jennee haa keenyu save goonu. Booda koodii keenya kana gaafa refresh goonu enter gaafa jennu amma male fi female nuu dhufe jechuudha. Isa kanneen daataa keenya bifa kanaan raadiyoo batanii keenyaa fi checkbox typeewwan jiran input typeen jiran tokko eenyu jennee checkboxii raadiyoo batanii fi select optionii textii yookaan input fieldii kan jedhu jechuudha. Inni biraa number jechuu dandeenya. Isaan gara biraatiin ilaaluu dandeenya. Break line jennee amma immoo kan itti aanee jiru optioniidha. Fakkeenyaaf daataa keenya yeroo galchinu PHP frame P jedhee haa ka'uuti PHP frame works kan jedhu keessa galchinee asitti kanaa booda asitti maal jennaanii select option select jennee name framework jedhuni frameworks. Kanaa booda as keessatti immoo wanti barreessinuuf option jennee kaana option CI copy V Laravel. Kanaa booda copy V Symfony waan baay'ee jechuu dandeenya. Amma afaan isaanuma kanaa fayyadamuuti. Cake PHP save godhuuti daataa kee more refresh go. Gaafa refresh go select optioniin bifa kanaan nuu fida jechuudha. Isa kan bifa kanaan manage goonee jirraa jechuudha. Kan itti aanu immoo maalidha wanti ilaallu optionii kana keessaa input typeota jiran keessaa raadiyoo kan laallu daataan jiru HTML elementii keessaa media jennee haa laallu media element HTML element haa jedhuni save goon. Kanaa booda as keessatti P goonee media kan jettu jala daataawwan jiran baay'ee isaa argachaa deemnaa jechuudha. Kanaaf meediyaan kun maal qaba? Gosoonni meediyaa there are baay'inaan wanti jiru there are two types of media category. Najennu meediyaan kun eenyuuf eenyudha? Two typing kun video and audio warra jedhamanii jechuudha. Audio warra jedhaman. Kanaa booda video yoo ta'an video keenya kenninaa fi akkasuma immoo YouTube illee linkii isaa kennuufii dandeenya jechuudha. By the way, warroonni YouTube channel keenya subscribe gochuun dagatinaa, like share gochuun dagatinaa siniin jedha. Waan subscribe gootaniif immoo thank you. Dansine more direct
hojii keenyatti yoo deemnu two type qabna jennee isaan immoo akkamitti akka fayyadamu clear goonee haa ilaallu jechuudha. Fakkeenyaaf jalqaba duraa maal goonee kana viidiyoo haa ilaallu jechuudha jedhee viidiyoo type keenya haa ilaallu viidiyoo jennee asitti dhufnee gaafa nas seenu jalqaba duraa maal jennee kana viidiyoo jennaani sana booda soorsii isaa nu gaafata bakka viidiyoon keenya jiru viidiyoo salphoo xiqqoo ishee yaa galchinu more daawunloodii keessaa viidiyoo tokko fuudhee viidiyoo kana daawunlood erga goone booda fuunee haa galchinu saka viidiyoo xiqqoo ishee isa kana fuunee viidiyoo kana goona koppii haa godhuuti isa kana koppii goonee deeskitooppii foolder keenya keessa haa keenyu HTML keessa finnee isinis daawunlood gootanii viidiyicha maqaa isaa haa jijjiiruu tokko haa godhu seevaa godhu. Kanaa booda as dhufee maaliin godha controller tokko dot mp4 jenneeni kanaa booda seef goona isa kana keessatti yeroo akkasitti barreessinu play nu gochuu baachuu danda'a. Isa maal jedhamu jira controllers warra jedhamantu jira. Isaan san sintaaksota isaanii akkamitti akka fayyadamu haala salphaa ta'een haa ilaallu. Viidiyoon wantoonni sintaaksiin inni ittiin barraa'u bifa saniin asittis barreessuu dandeenya. Bifa kanaan garuu akkamitti barreessina viidiyoon keenya wanti inni ofirraa qabu tokko wiidizii isaa 240 px 80 240 more 240 itti guddataa 120 px jennuuni controls jennee kenninaaf. Itti aansinee maaltu jira sources jedhaman SRSin keenya immoo maqaa bakkee viidiyoon keenya jiru itti himna type jennee immoo daataa kenninaaf mp4 or moo jennee mp4 maa kenninuuf ammaa fi sanaa booda save goonee imeejii keenya gaafa dhufnee autoplay controllersiin kun autoplay gochuu dandeenya daataawwan garaagaraa kennuufii dandeenya. Keenyaaf refreshaa goonoo peejii keenya kana gaafa refresh goonu viidiyicha daataa keenya kan play gochuuf iddoo qopheeffatee nu eegaa jira jechuudha daataan jiru. Kanaa booda ishee controllers jedhu kanarratti daataa keenya dabalaa deemnaa jechuudha. Kanaa booda asitti inni kun viidiyoo /mp4 ta'a save goonee koodii keenya refreshaa goonu. Gaafa koodii keenya kan refresh goonu isa kana argannaa jechuudha. Amma gaafa play gochuu eegalaa jechuudha viidiyoon keenya kun. Viidiyoon keenya immoo akka play yeroo hundarra deddeebi'ee play godhu auto on goonaa jechuudha. Asitti dhufnee auto play jennee kenninaa fi gaafa viidiyoo keenya refresh goonu auto play gochuu eegalaa jechuudha. Bifuma ofiisaatii play godhaa jechuudha daataa kee bifa kanaan kenninaa fi auto play through jechuu dandeenya or ones jechuu dandeenya jechuudha. Faayilota kee bifa kanaan arrange goosisaa akka barbaannutti manage gochaa deemnaa jechuudha. Kun hojii viidiyoo keessatti yoo audios ta'e bifuma kanaan arrange goona more audio play akkamitti akka hojjennu assignment isiniif haa ta'u audio playlist akkamitti generate gochuu dandeenya kan jedhu akka assignmentiitti fudhaatii check godhaa daataa keessan refresh godhaa jechuudha. Kun hojiiwwan jiran baay'ee wantoota HTML wal qabatanii jiran amma laaluu qabnu amma cover gochuu qabnu cover goonee jirraa jechuudha. More isa kana yoo HTML konseptiiwwan HTML keessa jiru baay'ee isaa yoo hubattanii wantoota haga laalle kana yoo hubattan basic HTML hanga tokko hubachuu ni dandeessu jechuudha. Kun barumsa HTML jalqabaa kaafne hanga dhumaa waan laallee jechuudha. Isa kana immoo argachuudhaaf YouTube channel kee subscribe gochuun dagatinaa akkasuma immoo wanta haaraan yoo jiraate baay'ee isaa viidiyoowwan guyyaa guyyaan torbanitti guyyaa lama upload ta'an argattaniif immoo YouTube channel keenya kan
notification isaa all irra godhachuun dagatinaa isiniin jedha. Wantoota baay'ee isaa waan gaafii qabaattan immoo group channel keenya YouTube video Telegram channel keenya join gochuun dagatinaa. Telegram channel video description kanarraa ni argattu. Source code hanga hojjenne kana hundasaa video kana description isaatirraa ni argattus. Kanaaf hunda isaatiifuu galatooma. Horaa bulaa deebanaa barumsa gaarii isiniin jedha. Nagaan turaa. Bye bye.